Waajjirri fayyaa godina Shawaa Bahaa dhibee koleeraa godinichatti mul'atee ture to'achuu irratti hojii hojjechaa tureen milkaa'uu beeksise. Aanaa Boosatitti dhibeewwan rakkoo qulqullinaatiin dhufan guutummaan guututti ittisuuf manneen fincaanii dhuunfaa fi uummataa aanichatti ijaaramaa turan daawwatamaniitii jiru. Jiraattonni aanichaa qe'ee fi naannoo keenya qulqulleessuun akkaataa dhibeewwan daddarboo ofirraa ittisuun danda'amu irratti ogeeyyiin fayyaa hubannoo bal'aanuuf kennaa turanii jedhan. Nuti kan akka dhuunfaa kiyyaatirraa hoggaanan ka'e fayyummaa kootii fi fayyummaa maatii kootii eeggachuudhaaf mana fincaanii nan qotadhee itti fayyadamaa jira. Kanaaf ogeessonni immoo isteeshinii fayyaatis nu cinaa dhaabbachuudhaan halkanii guyyaa nu waliin ta'uudhaan gorsa adda addaa barumsa adda addaa nu kennanii hubannoo fi muuxannoo isaa irraa fudhachuudhaan hawaasni keenya guutuun mana fincaanii faayidaa qabaachuu fi maatii fayya buleessaa fi maatii fayyaa qabu horachuudhaaf gahee guddaa warra nu taphate. Dhibee garaa kaasaa fi haqee sababa rakkoo qulqullinaatiin dhufu ofirraa ittisuufis boolla mana fincaanii qopheeffachuun itti fayyadamaa jirra jedhanii jiru. Ijoolleen teenya kan duraan hookii ajiin duute hookii haati dhalte sun immoo bulluqa daasifneef sadhuun nyaatin akka mishii taate fooliin kun waan xaratiin deemu kanaan wajjin waan saamunaa gahaan arganneef waan godoo shaggaan arganneef baay'ee nu galaan miidhamaa turte. Buufanni fayyaa kun akkuma aanatii fi akkuma godinaatitti xiyyeeffatee gadi bu'ee nus immoo hordoffii keenya jabeechinee bakka kanarratti dalannee hojjennee har'a maatiin keenya kan dhalatellee deechuun illee nagaan nu deechee galma guddaa gahaa jirti. Hubannoon duraanii tisiisni amma meedaa gubbaatti hoggaa ijoolleen gatteechee waa baay'ee tisiisni kaasisuun seenee manatti waa irra hin qubataa. Baay'ee fayyaadha wannoodha amma bakka shitti wanda balageen agarruu daa'imti hodde shinti beeti amti kushoon hoggaa hadde fuunetti akaafan itti gasseessina uumaan arginu baay'ee faayidaa qaba jenna bakka amma fumaa keenyaafuu baay'ee tokko galateeffataa jirra haa qoshashaa agarruu lafatti badettuu agarsiisuun ni jedha. Ogeeyyonni eksteeshinii fayyaa fi gorsitoonni fayyaa hawaasaa gama isaaniitiin. Dura akkuma beekamu akkuma ogummaa kana fudhannee gandatti gadi galleen uummata bakka argannutti hawaasa keenya yeroo afooshaa waldaa adda addaa irratti mana deemuudhaan caasaa qabannee koree qindaa'aa ta'een waa'ee qulqullina paakeejii eksteeshinii fayyaa 18tu jira. Isaan jiran kana hundaa tokkoon isaanii lafa qabsiisuudhaan hawaasa suutaan jijjiirama finneerra. Egaa hojii kana irra caalaatti hojii hubannoo uumuuti. Uummanni hubannoo qabaate dhukkubaafis hin saaxilamu. Yoo dhukkubsates dafee yaalama, yoo yaalames dafee fayyaa jechuudha. Kanaaf hojiin keenya akka godina Shawaa Bahaa irratti hojii sosochii hawaasaa gaggeessaa turre. Koleeraa kana mudatee ture yaa keessiin isaa 400 hanga 4tti ga'ee ture. Kana yeroo gabaabaa keessatti akka inni salphatu gochuudhaaf yookiin immoo akka lakkoofsi isaa hir'isu gochuudhaaf uummati mataa isaatiif fayyaa isaa akka eeggatu hojii hojjetamuu qabudha jechuudha. Kana keessatti inni guddaan koleeraa abamsiisuudhaaf mana fincaanii qulqulluu ta'e fayyadamanii seeraan itti fayyadamuudha jechuudha. Kanaaf aanaa Boosat keessatti dhukkubni gara gam tokkoon yoo miidhaa jiru immoo gam tokkoon immoo hawaasa daddafanii kakaasanii opportunitiidha yeroo tokko hawaasa dagate illee gara fayyummaa isaa eeggatu hin taasisa ta'eef dhuguma immoo koleeraan sababa koleeraatiin hubannoo kennameen gandoonni amma har'a sadan kun eebbifamanii jiru jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Booset obbo Mokonnin Asaffaa aanichatti dhibeen koleeraa namoota 400 ol irratti mul'atee ture gara namoota birootti akka hin babal'anneef to'achuu dandeenyeerra jedhan. Amma akka aanaa keenyatti almost gara namoota 400 olidha kan dhibee kanaan qabamanii keessattuu yaala irratti namoota 3 qofadha lubbuun isaanii kan darbe. Namoonni yeroo ammaa kana fayyanii gara mana jireenya isaaniitti deebi'an gara nama 400 olidha. Amma yaalarra yeroo ammaa kana akka aanaatti kan qabnu nama 5 qofadha jechuudha. Yeroo ammaa kanas namoonni dhibichaan qabamanii turan dhibicharraa kan dandamatan ta'uu himuun hawaasichi qulqullina qe'ee fi naannoo isaanii eeggachaa dhibeewwan daddarboo kamirraayyuu akka of ittisanii fi rakkoo fayyaa tasa isaan mudachuu danda'uufis inshuraansii fayyaa fayyadamuu akka qabanis dhaamaniitii jiru. Bu'aan kun kan dhufe hubannoo uummataa kennuu fi mana fincaanii qotatanii itti fayyadamu keessattuu naannoon sun laga Awaashidha bal'inaan kan fayyadamanii laga Awaash sun immoo bishaantu badee ture naannoo guyyaa 11 bishaan hin arganne uummanni keenya laga Awaash sana daayirektii waraabee odoon naffisiin illee dhugaa turanii amma garuu yeroo ammaa kana uummanni hubannoo kennineet dhibeen kun illee akka irratu jira dhibeen kun immoo carraan hubbannee jira jechuudha keessattuu uummanni mana fincaanii bal'inaan qotatee akka itti fayyadamuu qabu qulqullina dhuunfaaf naannoo isaa eeguu akka bahu irratti
carraallee nu banee jira jechuudha. Bulchaan aanaa Booset obbo Guutamaa Biiftuun ogeeyyiin fayyaa hawaasaa tiksan rakkoo nageenyaa tokko malee gara aanichaatti dhufuun hawaasaaf hubannoo akka qoodaniif deeggarsa cimaa kan taasisan ta'uu himaniiti jiru. Akkuma sila isinis beektan aanaan keenya aanaa rakkoo nageenyatiin qormaata keessa jirtudha. Haa ta'uutii garuu nuti qaama dhimmi ilaalu qaama nageenyaa wajjinis walitti qindaa'uudhaan keessattuu dhimma dhibee amma ka'ee akka aanaa keenyatti nu qoraa ture san kan gadi buufneen gahee keenya qofaan hedduu hin ta'in gahee raayyaan ittisa biyyaatis nu cinaa dhaabbatanii gandoota baadiyyaa nuti qofaa keenya seenuu hin dandeenyes nu deeggaranii ogeessi keenyas walii seenuudhaan hoggansi keenyas walii seenuudhaan naannoo sanitti hojii bal'aan kan hojjennan jiru ta'uu isaati jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabaa Maammoo gama isaaniitiin dhibee daddarboo ittisuun hawaasa fayya qabeessa ta'e horachuuf jiraattonni aanaalee godinichaa boolla mana fincaaniitti akka fayyadaman hojii guddaan hojjetamuu himaniiti jiru. Dhibee koleeraa aanaalee godinichaa tokko tokko keessatti mul'atee ture ittisuun hawaasni rakkoo fayyaa malee oomishaaf oomishtummaa irratti akka bobba'uuf hojii hojjechaa jirruun milkaa'uu dandeenyeerras jedhaniiti jiru. Akka godinatti gandoota bara kan uummata keenya qulqullina naannoo isaa dhibee irraa ittisuudhaaf inni guddaan mana fincaanii qabaachuudha. Mana fincaanii qabaachuu qofa osoo hin ta'in mana fincaanii qufuratan mana keenya irraa fayyadamee dhibee daddarboo irraa akka baraaru oomishaa fi oomishtummaa keessatti gahee akka taphatu hojjechaa jirra. Karoora imala badhaadhinaa qaban galmaan gahuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa jira. Ammas duula itti aanu keessatti bara kana keessatti hojii amma hojjenne akka jirtu ta'ee ganna dhufu keessatti qonnaan bulaa hundumtuu qulqullina naannoo isaa mana fincaanii qofa osoo hin ta'in dirreen isaa magariisa akka ta'u mooraan isaa magariisa akka ta'u akkasumas iddoo nyaataaf bilcheeffatanillee qulqullina akka qabaatu karoora PM'n keenya akka hojjechaa jirra.